Harka fuuna keenya jirtu hordoftoota keenya nagaa keessanii kuni Oromoo Samsangidha. Hordoftoota keenya kanaan dura gaaffiiwwan namoonni baay'een kanneen Saudi Arabiyaa jiraatan nu gaafatan irratti hundaa'uudhaan viidiyoo tokko waa'ee SIM card zeenii wajjin wal qabatu isin qopheessinee isin barsiisuun keenya ni yaadatama. Ammas baay'een keessan akkuma karaa gaaffii karaa keessaatiin nu gaa jirtan waa'ee SIM card zeenii wajjin wal qabatee ammas gaaffiin ka'aa jira jechuudha. Keessumaayyuu gaaffiin isin nu biraa gaa jirtan SIM card zeenii maallaqa nu jalaa fudhatti yookiin maallaqa keenya nu jalaa nyaatti yeroo nuti kaardii guutannu daqiiqa 5 osoo hin turre akkas nu jalaa fudhachuu jirti. Kana maal furmaanni isaa jettanii baay'een keessan nu gaafachaa turtanii hayyee har'a kanaaf furmaata isaa dhibbaan dhibbatti ni argattu. Akkasuma kanaan dura karaa peejii keenya akkasuma chaanaalii keenya kan telegiraama irratti akkasuma gruupii WhatsApp irrattis isin hamma tokko bifa barruutiin isiniif dhiyeessinee turre baay'een keessan akka viidiyoodhaan isiniif ta'u gaafatanii turtanii hayyee har'a viidiyoodhaan qabannee isinii dhufnee jirra jechuudha. Har'a furmaata isaa guutumaan guututti kan argatan ta'a. Hayyee osoo gara barnoota keenyaatti hin darbineen duratti chaanaala keenyaaf haaraa kan taatan subscribe godhaa. Warroonni hamma maatii Oromoo Samsung hin ta'in akka maatii keenya taatan isin hubachiisna jechuudha. Hayyee yeroo viidiyoo keenya daawwattanitti duraan dursitanii wanni gochuun isinirra jiraatu. Daawwachuu eegaltan bifa kanaan like gochuudhaan eegalla. Akkasuma warroonni subscribe hin godhin bifa kanaan subscribe gootu jechuudha. Erga subscribe gootanii as mallattoo alarmii yookiin belt icon tana iddoo all jettu irratti cuqaastu. Akkasuma chaanala keenya lammaffaa warroonni subscribe hamma hin godhin yeroo takka baakettanii erga baatanii iddoo sarchii kana irratti ramee online jettanii barreessitu. Egaa haala kanaan profaayilii isaa qabatee isinii dhufa. Akkuma isa kan jalqabaatti subscribe gootu jechuudha bifuma kanaan. Haaluma kanaan subscribe gootu. Hayyee yeroo gara barnoota keenyaatti darbinu immoo amma gaaffii keessan inni jalqaba isin nu gaafattan SIM card zeenii maallaqa nu jalaa nyaatti akkasuma yeroo nuti kaardii guutannu daqiiquma muraasa booda nu jalaa maallaqa san hunda keessaa fudhatti jettanii warroota gaafataniif akka isin maallaqa isin jalaa hin nyaanne ofirraa ugguruudhaaf yookiin cufuudhaaf duraan dursitanii as yeroo takkaaf meesejii keessan irra galtu. Yeroo meesejii keessan irra galtan iddoo barraa'uu qabu kanarratti filattu. Iddoo kanarratti isa gara olaanoo kanarratti torba duwwaa amma sirriitti bakka kana nafaana bu'aa duwwaa 5 duwwaa si'a 3 gootu jechuudha. Bifa kanaan amma haala kanaan barreessitu. Ergasii gara isa galjalaa kanatti immoo stop jettanii barreessitu jechuudha. Bifa kanaan stop. Haala kanaan stop jettanii sendi gootu jechuudha. Sendi gootu jechuudha. SIM cardii keessan iddoo keessa jiru isintu beeku waan ta'eyyuu SIM cardii keessan filattaniitu kan sendi gootan jechuudha. SIM cardiin keessan tokkoffaarra jira moo lammaffaarra jira isintu beeku waan ta'eef bifa kanaan sendi gootu jechuudha. Haala kanaan yeroo ergitan gara sharikaatti yookiin kaampaanii sanatti ergitan isinirraa cufu jechuudha. Daqiiqa muraasa booda haaluma neetworkii keessanii wal qabatee isiniif deebi'a jechuudha. Amma akkuma argitan kana kinoo amma meesejiin kun naaf deebi'eera kinoo akkuma isin argitan akkanarraa cufame natti argisiisu jira jechuudha. Hidhameera bilook narraa ta'eera jechuudha. Beeksisni garaagaraa kan yeroo garaagaraatti deebi'ee SIM cardii kiyyarraa maallaqa na jalaa fudhatu yookiin nyaatu sun guutumaan guutuutti amma bilook narraa ta'eera jechuudha. Inni lammaffaatti yeroo darbinu akkasuma SIM cardii zeenii kanarratti du'aayii garaagaraa jira. Fakkeenyaaf yeroo saayimni keessan isin bilbilu sagalee waamichaa keessan sun inni iddoo silaatu jedhu sun bu'u du'aayii garaagaraa yookiin sagalee garaagaraatu irra jira jechuudha. Du'aayii san ifirraa cufuudhaafis akkuma isa jalqabaatti yeroo takkaaf asirratti 1 yookiin 17 tanii erga barreessitanii iddoo garagalchallaa kanatti immoo U qubee gurguddaadhaan barreessitu. UN S U B jettanii barreessituun bifa kanaan. Erga bifa kanaan barreessitanii sendi gootu jechuudha. Akkuma isa jalqabaa sanitti SIM cardii keessan erga filattanii xumurattanii sendi gootu haaluma kanaan jechuudha. Amma isinii galadheeti yaada UN S U B warroota afaan Ingiliffaan dandeenyeef qubee U N S U baa erga gootanii kallattiidhaan sendi gootu jechuudha. Akkuma kan isa jalqabaatti. Haala kanaan du'aayii yeroo sagalee waamichaa yookiin namni isin bilbilu sagalee du'aayii keessan ka SIM cardii keessan irra jiru san ofirraa ugguruudhaaf yookiin bilook gochuudhaaf haala kanaan hiitu jechuudha.
akkuma kanisa jalqabaati jechuudha baay'ee salphaadha. Baay'een keessan sim kaardii keessan irratti beekamtii keessaniin alatti eeyyama keessaniin alatti sagaleen yookiin du'aayin sun kan irratti hidhamu jechuudha. Erga beekamtii keessaniin ala ta'e isin ammoo ofirraa cufuun yookiin ofirraa ugguruun qabdu jechuudha. Ji'a ji'atti qarshii 5 kan isin jalaa fudhataa ture akka isin maallaqa keessan isin irraa nyaanneef haala kanaan du'aayii sanas ofirraa cufuu dandeessu. Marre hordoftoota keenya barnoonni keenya kan har'aaf isin qabanne kan hamma ammaatiin hordofaa turtanidha. Barnoota keenya birootiif please YouTube channel keenya subscribe godhaa. Barnoota dabalataatiif immoo mata dureewwan garaagaraatti barnoota baay'ee barbaachisaa ta'an YouTube channel keenya jala galuudhaan argachuu dandeessu. Barnoota keenya birootiin immoo hamma walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna.